إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون artist kabaja Dr. Ali Birra lubbuudhaan darbaniiran jedhanii rabbiin jeennataan isaan haa qananiisu. Hedduu gadda hedduu onneeti ya cabse hedduu natti dhagame. Adeeroon nama qabsoo Oromoo tana keessatti umrii ufii itti fixate hoggaa 13 yeroo umriin isaa daa'imummaatti eegalee nama qabsoo Oromoo tana keessatti gahee guddaa taphate har'a bakka Oromoon tun jirtu akka Oromoon mataa ol qabattee deemtu keessaayyuu nama gara qabsoo aartii Oromoo keessatti nama Oromoon hadha sadarkaa jirtu kana gahe keessa geessisan keessa nama tokko nama umrii isaanii waan hin taane gidiraa garagaraa mana hidhaa keessatti akkasuma mootummaan dhufaa darbaa marti bara mootii Haayila Sillaaseetti eegalee dargiin itti darbe dargii irraan mootummaan TPLF warri Haayila Maariyaam Dassaaleny akkasumas warri Mallas Zeenaawii dhiibbaa adda addaatiin irraan gahaa sababa kennaaf jecha kana muluun dhiibbaan irra gahe sababa Oromoo mataa olaa qabattu sabboonummaa isaaniitiif jecha saadhaa Oromummaa isaaniitiif jecha silaa akka ummata kaawwanii yookaan namoota gantoota biraa taate nu lagatanii yookaan Oromummaa ofii waakkatanii ta'ee akka fedhanitti nama kabajaan jiraatuuf ture. Artist Ali Birra nama salphaa miti nuuf nama utubaa kennatu nurraa kufe rabbiin jeennataan si haa qananiisu enna utubaa kenna eenyummaa keenya maalummaan keenya waan hundi Ali Birra keessatti argine. Ali Birraan rama nuuf jedhee gidiraa baay'ee arge. Ali Birraan abaa caadaa jennee barannaa kanumaan jalqabnaa kanumaan barannaa kanumatu afaan keenyaa nama jedhee sirbe keessa afaan Oromoo nama jedhee sirbe. Ali Birra eenyummaa keenya afaan keenya Oromummaan keenya akkanuuf hundee godhatee gadhaabatuuf qabsoo isaan godhaa turanitu har'a sadarkaa kanaan nu geesse afaan Oromoo hanga yuunivarsiitiilee gurguddaa addunyaa keessaayyuu kan akka Stanford fa'aatti baratamu kan nama godhe keessaa tokko Ali Birra qabsoo isaan godhanii aarsaa isaan godhanitu har'a sadarkaan nu kanaan nu gahe akka nuti Oromoo taanee jiraannu kan nu taasise tokko Ali Birraati. Namni akka Ali Birra qabsoo kana keessatti dadhabee hin jiru. Namni salphaan nurraa hin duune nama guddatu nurraa du'e. Oromiyaan akka duutetti natti fakkaatti. Aartiin Oromoo akka duutetti natti fakkaatti. Garuu aartiin Oromoo hin duune waan ati daraarte Oromoon amma jabaatee jira. Oromoon gara aartiitiinis gara qabsootiinis waan hundattuu jabaatee jira. Ijoollee goota hedduu nuuf dhaltee nuuf biqilchitee uf nu barsiiftee nu bira darbitee rabbiin jeennata keessa si haa qananiisu siin jedha. Adeeroo koo siin jaaladha. Rabbiin hulaa jeennataa hulaa 8 dhumaa rabbiin siif haa kennu nu siin jedha. Ali Birraan qabsoo Oromoo keessatti keessaayyuu baandii arfan qalloo hundeessuu irraa jalqabee umrii isaa waggaa 13tti baandii arfan qalloo yogguu hundeessan keessatti hiriyoota isaa kaan biraa ajjeesanii kaan biyyaa baqachiisanii inni hidhamee waan hedduu dararaa hedduu argee biyyaas ari'atamee kufee ka'ee qabsoo tana jabeessee bara 1965 yeroo afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhan sanitti nama afaan Oromoo sirbe aartiin Oromoo akka gadhaabatu akka hadha bakka kana ga'u kan godhe keessaa artistii keenya kabajamaa doktora kabajaa artist Ali Birraati. Aartiin Oromoo manni muuziqaa guddaan tokko akka nurraa kufetti natti mul'ata. Qabsoon Oromoo tokko guddoon takka akka kuftetu natti mul'ata. Hedduu gadda onneetii cabse. Akkuma beekamu torbaan 2 dura akkasuma torbaan 1 dura warri nun jaalanne sun habashoonni du'a artist Ali Birraa nutti himaa turanii
asan booda maatii firiyoota isaanii irraa akka gadi baanii nu himanitti duuti isaanii sun soba ta'uu dhagaa turre. Akkasumas aktiivistootiin Oromoo kanneen beekamtii osoo oduu qabataman qabne tamsaasanii beekamtii argachuuf jecha gadi baanii du'a isaanii lallabaa turanii har'a artist Alii Birraa lubbuun darbanii jiranii. Rabbiin jannata keessa si haa jiraachisu. Si jaalannaa adeeroo koo bakka hojiin ati lubbuudhaan hadha ati darbitus hojiileen ati asitti nuuf dabarsitee nu kennitee nu biraa darbite hojiin ati Oromoof dalayde yoomu hanga Oromoof Oromiyaan jirtu nu keessa jira. Hedduu gaddee baay'ee dubbiin danda'u. Galatoomii Alii Birraa sin jaalannaa. Nuuf boqadhu nagaan jannata Rabbiin si haa qananiisu. Siif kadhannaa du'aayii siif goona.